Amma walti deebina booda shi. Eeg nyaadheen deebi'a. Hiikaa takka naa kenname. Nyaadheen deebi'a ayyee. وتخليها على اسمك. Awoo hiikaa takka ennee bar. Aboo nyaata nyaadhee deebi'a nyaata si agarsiisu. Yesuus si garsiise kaatiyyattee fi deebii si kan nu barbaade. Sin garsiisa Yesuus jechuun nama bareedu jechuudha. Yesuus jechuun nama qaalii mangisti bulchaa addunyaa. Amantii naaf amantii wal dha'uu deemta narraa dhaabe amma siif gaa chaaw. Chaaw jara keenya sin jaalladha. Nama Yesuusitti amanu amma. الانجليزي حقه. Chaaw. Deebii si kan nu amantanii hin amansiistan haa. jijjiirratti tokko isa kan lammaffaa irratti maal amantaa sanirraa oo hubatteeti amantaa sanii oo kitaaba isaanii fuula meeqa dubbifteeti mee fuulli kamtu keessa baayibila kam qaraateeti baayibila kam keessaa oo lakkoofsi meeqa eegaa baayibilli kun akkuma quraanatti aayaata qaba mee aayaata baayibilaa kamtu sii galeeti eegaa akka gartee waaqni tokko waaqni gartee Iyesuus akka waaqa ta'e maaltu raasii galeeti amantaa ta'e tana jijjiirrate nutti himee waan gaarii ta'e nullee itti yaami ni dhufna kara keeti mee waan nu amansiiftuun nu him dhugaan baan Kita betul gaafii kan kee. gaafii kana isa kana naa deebise kaan itti deemna haasoo keessa dhawataa amma dura kana naa deebise Jalqabarratti Yesuus ase Yesuus jaalataatu karaa Yesuus kootu talamaffaadha amantiin an amma itti amane amantiin Protestaantii yookaan pheenteedha amantii nama arrabsituu miti amantii nama asiinsi qabale asxannii siin jettu amantii muslimaa keessatti shira arrabsoo histii miqanyummaa shira qarxaasa wama hin argin hin qabu obboleessa kiyya mirga kiyyaa miree kun amantii kana gadhiisuudhaaf soo egaan an dhadhee fi asgee Lagi jirta? Yoo na dhageesse fuulu mara kana naan jee. Qadir murtii dha amantaa gidira. Hadaan as ga'ee fi amma dhagee amantaa jijjiirra ni barbaadan. Okay, thank you. Habira amantii nama arrabsine isnii wajjin jannata seenurra jara sanii wajji yoo azaabni jiraate azaaba seenuun filadhe obboleessa kee. okay deebiin kee kanuma Kanuma okay galatooma carraan kiyyaa malee namni tokko narraan tuqina hayyee obboleessa kiyya an amma laal akka amantaa keenyatti nama tokko ni gorsita wanni nama an akka muslima sirraa qabu ati obboleessa muslimaa kakaleessaati si gorsuu yoo si gorsuu dhage okay san oromummaadha akka amantaa muslimattiin siin jee yooni fi ana kanaafete kaleessa obboleessa muslimaa obboleessa oromummaa waliin qabaachuu ture na dhage amma har'a wanni siin jiru obboleessa kiyya amantaa muslimaa nama dhuunfarratti rarraatu namni tokko kee waa balleesse fakkeenya yoo sii kaasi nam dhage nama dhuunfarraan bare nama dhuunfarraa bare nama dhuunfarraa haya okay na dhage si dhageeffadhee bar murtii keenya si dhageeffadhee nama dhuunfarraa nam jeteen kijibi haya rakkoon qabu anaas nu dhageeffadhu qa haya anuu si dhageeffadhee mana dhageeffadhu tokko amantaa muslimaa nama dhuunfarratti rarraatu tokko isa kana lammaffaa irratti yoo gartee nama arrabsuuf nama jeequu ta'e namni amantaa pheenxee hordofu bakka namni hulbataa fi shiroo gurguratu deemeeti nabi Muhammad nama kanaati inni gartee nama sobaati akkanaati jee amantaa namallee tuqaa amantaa isaa barsiifata kanammoo viidiyoo yoo barbaadde dhibbaan sii fida namni sana ammoo maqaadhaaf na dhageeqa mee na dhageeqa yeroo takka namni amantaa pheenxeedhaa barsiisu san haya ishi haya okay rakkoon qabu booda naa himtaa dhage namni amantaa pheenxeedhaa hordofu hedduun amantaa isla ofii barsiisee fi inja amantaa Ogutak. ayya Bagi hadis. Oh jazo itu awal kebutna. Why amantaa pheenxeerraa na gaafachuun barbaada? barsi gaafadheetiin anis waa'ee kee deebii kee dhaggeeffadhe anis deebii dhiyeessii kan barbaada. ni barsi murtii guutuu kiyya dhagee haasa. Murtii. mee miira kee isaa bee murtii wallaahi yoo haarallee qabaatte mee haara kee isaa bee Obsaa mee murtii. Anggadin buat. Lagi.
dhaggeeffadhu gaa. waa'ee amantaa Pirotestaantii irraa na gaafachuu ni barbaaddanii badoo. Galatooma isin warra muslimaatiin warri asirra jirtan hundi keessan. Murtii asi gaafachuun barbaadu ani yaada kophaatiin qaba. Badoo fe. Awo mataan. Hoggu takka. Isin hundi muslimaa waa'ee kiristaanaa si gaafachuun barbaadu. Qoy badoo. Waa'ee kiristaanaa si gaafachuun barbaadnu. Waa'ee islaamaa si gaafachuun barbaadnu. Qoy murtii. Dabbal diisiin. Lakki badoo hundi su qoy. Badoo yaada keenya qabu yaada kophaatiin qaba. Qoy gaati gini gaafata wajji turtanii. Wajji turtanii. Yoo wajji turaan jajjabdu. Murtii carraa Badoo akka kiyyo. Ya ana dura seene mana kana. Carraa wal duraan kan murtii. Yoo akkas ta'e ana dura seene kana. anaa dura seene hunda dura hidhaa. Wallahi billahi ana seene dura. Qoy ana seene isinuu na seene. Dabboon akka murtii. Isinuu na Dabbal seene. keenyaa dabarsu obboloo keenyaa Sidis. dabarsu. Qoy si dabarsaa. Takkumaan jee si dabarsaan. Murtii jabaadhu itti fufi. Walii gala. Amantaan Dabboon akka murtii. akka ajaa'ibaa walii galu. qoy gutaka qoy. Amantaan agendaan ta'u. Amantaan qoosaan ta'u. Amantaan lallabaan Aboo ta'u. ajandarra hin jiru obboleessu. Qoy gaa. Baay'ina haasa'u jira. Freedom peace. Inde yaada namaa baasireeti. Walumaa galatti amma ati jabaadhu. Dhaggeeffachaa jiru akkamitti yaada kee baasa? Murtii bara sirgeeffachaa turre. Si qoy. No muutiin godina irraa kaasa. Moderatorri digiraatara ta'uu keessaa. Hin qabu moditara wallahi. Qoy gutaka. Modita. Anaa kaasaa qoy moditara. Moderatora kan tuqaa sidii siree kon qabu. Laali amantaan girrisaallee hin qabu. Gandaallee hin qabu. Qoosaallee hin qabu. Fataallee hin qabu. Maal hin qabu. Amantaan waan ittiin taphatanii miti. Ati garuu itti jabaadhu. Itti fufi. Ammoo siin jaaladha akkan kasaarre akkan dogoggorre akkan kufne qoosaan sirrii akkasitti hin fakkaanne nagee bulche. Jannataan islaamaa wajji seenuurra azaanuu irra kiristaanaati wajji seenuun filadhe. Garuu akkan kasaarre akkan gaabbine adira waan isin jawaatu. Hayyee dhagaye murtii. Shirin gaaffuu hin kasa. Yoon kasaare anumaa qophaa seenaa mi qabrii. Si waan dhagaye haa duuba amantiin teessa yaada namarraa hin baasinaa itti qoy. Amantiin teessan nama shanii nama wacaa isin jatti limaan seeyifi. Hayi dhaggeeffadhu haasa murtii akkana hin ta'initi. Karaas deemtee miti ati islaamummaa irraa bahuun waa takka inni lidaatu itirraa isin hir'istu. Murtii saamee ka eegamme Yesuusitti amante saamee eeganye ana man dhageeffama. Anguyyaa Reefu lama. makriba salaatee yaanii warri makriba reefu hojii salaatee kun as jala. Wayyoo bira takka jedha beekamatti hin dhaqqabadhaan. Boo makriba maaliifin salaataan fayyaan qabu? Amma Mucaa murtii sujuuda sana agartanii. Amma laa murtii xiyyaa keessa hin jee. Beena fichisiis haree gaara mul'ata dhiifama guutaa qaba. Laal murtee. Murtee xiyya. Bado. Dhaggeeffadhu amantii jijjiirrachuu mirga keeti. Dhaggeeffadhu haasa. Yoo. Bado amantiin ispoortii miti bado. Dhaggeeffadhu haasa. Qoy ati amantii musliimaa bakka bu'anii nama arrabsanii jettee isaan jechaan amantii jibbeette. Ati islaamummaa keessa osoo jirtu. Goota bonaa galchaka. Fasaadii jilli sun onlaayina gubbaa Walumaa akka galatti deemu amantii isaan waa'ee isaan jibbee. ati duuba sababa keetiitu nutuun jibbinee bara onlaayina gubbaa akkasii gisee olii gad deemtee fasaada meeqaan dachii nu gara galchitu takkaa jibbinee nuti amantii teenya. Maaliif bakka hin buutu reeti? Hayi. Isinii bee maal feetan amma? Ati nurraa ba'uun bar rakkoon qabu alhamdulillah fasaada tokko nurraa irrate rakkoon qabu san hin jenne garuu akka amantii teessa yoo labsachuu bar hin aarre wallahi wallahi Iyesuus si jaalata akka jette eenyubaadha Iyesuus ni jaalata sis ni jaalata ergamaa rabbiiti rakkoon qabu ni jaalannaan inni nu jaalate haa ta'u garuu Yesuus ilma waaqayyoo tokkicha fannifame. rakkoon qabu yoo feetan lakkuu ta'a sanaan hin ga'u sanii miti amantii namaa hin tuqini nis hin xiqqeessini amantii tantee guddifadhu lallabadhu Maa aartan isin. hin aarre wallahi hin aarre ati nurraa irratuun bar sabuu maal taate numa amantii musliima irraa bar waan fasaadni tokko irra ta'e jechuudha bar waan biraatii miti nuti sababa keetii amantii kan jibbini ati nama tokkoo fi lama si arrabsiif jecha isiniif jiraame eenyu maqaan isaa Abdii Raggaasaa isiniif jiraame. Maallaqa ambisaa fida akka Abdii Raggaasaatti muftii godhadha. aboo qaanyidha nama obboleessa keenya laa ilaaha illallah kaleessa qabate tajaajiluu qabna malee maal taate ati amma akkanatti kara lallabaa keessanii kara keessan nu yaammattuun kara keessan kara akka itti nu yaamtu kana Dhagaye badoo. oo Hara keenya isin yaamuun hin barbaachisu warri jiruu ni gaa. isinuu ni geessan jechuudha. Yaaboo murtii hayyee maama bayaan ollagi maama bayaan. Mee qoy gaara mul'ata ni jirta. Yaan hin jira carraa. Mee carraa fuddume. Maama bayaan ol naana qaa yaaboo. Qoy murtii sirba nutti hin bahin deefimaa jiru. Nuti obboleessa keenya taraan hin dhufne. Amantiin adda adda taanu dhiigaan tokko. Raajii tokko isiniif iyyuu meeqa isin wajji haasa'u. Illee ol baasii murtii ilaali. Ani akkana Gaara mul'ata.
Eegi Gaara badoo. mul'ata. Obboloo kiyya guutaa maama bayaan wayii dubbatu deeman isaa. Ni turre naaf ijoollee. Ani jechuma lama sadiin jaallatu namni dubbatu. Murtii ani Dubbatu siif dubbatu. hubadhaa gareen akkana wal ijaartee binti Islaamii fi bin Islaamiin tuni nama maraachitii dhugaadhaa. Akka nama musliimaa tokkootti you are still my brother karaa Oromummaatiin siifin kabaja itti fufiinsi hin jaa galatooma. Akkasii ati duraan wajjin dubbattu anillee wanni hin dubbachuu barbaadu ijoolleen teenya keessattuu musliimaa jechuudha nama dheessitanii nama faagaan baasinaadha yoo deemes deeme jeemi itti dhiisa yoo deemes haa deemu san isaa beekaa arrabaa fi nama xiqqeessuu fi yaa haa deemu ergamaa keenya biratti deeme ergamaa keenya salaamuudhaaf deeme Yesus ergamaadha arraas boruus iftaanis ergamaadha jala fudhatan.